Oduun kun oduu ammeedha. Dhaabbileen mormitoota hidhannoon biyya keessa socho'an mana maree hundeeffatan jedhamee jira. Dhaabbileen qabsoo hidhannoo gaggeessan baay'inni isaanii 7 kan ta'an mana maree hundeeffatuun isaanii dhagahamee jira. Dhaabbileen kunneen dhaaba qabsoo hidhannoo gaggeessu kan Gaambeellaa, kan Beenishaangul Gumuz, kan naannoo Oromiyaa, kan naannoo Amaaraa akkasumas Abbuutii fi kan naannoo Somaaleellee walitti dhufuun akkaataa qabsoo isaanii qindoominaan waliin gaggeessan irratti mari'atuudhaan mana marii ijaaratan jedhamee jira. Dhaabbileen kunneen garee kana dura Cimdoo jedhamuun beekamu saniin kan walitti dhufeenya hin qabnee fi garee sanirraa adda jedhamee jira. Kallattiidhaan ajandaan marii isaanii akkamitti qabsoo finiinsuun danda'ama, akkaataa waliin irratti hojjetan akkasumas akkamitti tarsiimoo waliin baafachuu akka danda'an kan irratti mari'atan jedhamee jira. Gama biraatiin Abbuut hanga ammaa waraanatti kan hin deebi'inii fi kana booda immoo gara qabsoo hidhannootti seenuuf waan murteeffate fakkaata. Gama biraatiin naannoon Tigraay to'annaa mootummaa federaala Itoophiyaa jalaa bahuu isii mirkaneeffattee jirti. Kana jechuun kanaan booda naannoon Tigraay biyya taatee waan itti fuftu fakkaata. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 29 bara 2026 irraa eegaluudhaan uggura geejjibaa naannoo Oromiyaa irra 7 tokkoof kaa'ee ture. Uggura geejjibaa naannoo Oromiyaa irra 7 tokkoof kaa'ee ture kana milkaa'inaan xumuruu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo uggura geejjibaa naannoo Oromiyaa irra kan kaa'ee ture filannoo sobaa gaggeeffamaa jiru walqabatee filannoon sobaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf ture gufachiisuuf kan xiyyeeffate jedhamee jira. Har'a waxabajjii 3/2026 waraanni bilisummaa Oromoo uggurri kaa'ame milkaa'inaan xumuramuu ibsee har'arraa kaasee uggura kaa'ee ture kaasuu isaa beeksisee jira. Uggurri ka'ee jira. Uummanni biyyattii akka barbaadanitti waan barbaadan karaa barbaadan deemuu fi imaluu ni dandeessan jechuudhaan ibsa kennee jira. Uggura waraanni bilisummaa Oromoo 7 tokkoof naannoo Oromiyaa irratti labse kanaan miidhaan guddaan qabeenya uummataa irratti dhaqqabee jira. Namoonni obsa dhabuudhaan uggura labsame tuffachuudhaan qabeenya isaanii rakkoof saaxilanii jiru. Konkolaattonni 100 ol ta'an bakkoota garaagaraatti uggura cabsuu isaaniitiin haleellaa irratti raawwatameen hedduun isaanii barbadaa'ee jira. Humnoonni mootummaa hedduunis uggura kaa'ame kana tuffachuudhaan shaniin eessa jirti ka jiru nuhi jechuudhaan konkolaattota hedduu hiriirsanii yeroo socho'aa turanitti xiyyeeffannaa keessa galuun isaanii beekamee jira. Humnoonni konkolaattota qabatuudhaan gurmaa'uudhaan wal duraa duubaan hiriiranii uggura cabsane irratti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatuun konkolaattota isaaniitii fi isaan irrattis miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Viidiyooleen gadhiifamu miidiyaa hawaasaa kana irratti akkaan naannawaa turee jira. Walumaa galatti uggurri geejjibaa tibbana kaa'ame kun haala hin eeggamneen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun rifaasisuun beekamee jira. Oduun itti aanu Arsii Bahaa Aanaa Asakootti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen miidhaan guddaan lubbuu fi qaama namootaa irratti dhaqqabee jira. Qabeenyi uummatallee gubatee jira. Namoonni hedduunis buqqa'anii jiru. Akkasumas manni amantallee gubatuun gabaafamee jira. Haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame kun kan amantarratti xiyyeeffate fakkeessuudhaan kan raawwatame yoo ta'u, haleellaan raawwatame kunis akkuma haleellaa kana dura uummata irratti raawwatuudhaan uummataa fi uummata yookaan hawaasaa fi hawaasa amantiidhaan qooduudhaan walitti buusuudhaaf kan yaadame jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru. Haleellaan raawwatame kanaan namoonni ajjeefaman gabaasni isaa garaagarummaa qaba. Maddeen odeeffannoo tokko tokko nama 10tu ajjeefame jedhu. Maddeen odeeffannoo tokko tokko immoo nama 20 oli jedhu. Maddeen odeeffannoo tokko tokko immoo nama 30 oli jedhu. Hundumaafuu namoonni haleellaa raawwatame kanaan lubbuu dhabanii jiru. Jawaar Mohaammed immoo ragaa namoota du'anii kana kaahee jira. Siviiliin namoota 4, milishaa namoota 5, humni mootummaa kan biroo immoo namoota 2, walumaa galatti namoota 11 jechuudha. Haala kanaan odeeffannoo argate irratti hundaa'uudhaan namoota ajjeefaman ifoomsee jira. Yeroo haleellaan kun uummata nagaa irratti raawwatamaa turetti humni mootummaan maqaa farra riphee lolaatiin gurmeessee naannichatti bobbaase taa'ee osoo ilaalu miidhaan kun hundi dhaqqabe jechuudhaan komiin hawaasa irraa ka'ee jira. Haleellaa kanaan namoonni madaanis kan jiran yoo ta'u, yoo xiqqaate namni 200 ol qe'ee isaanii irraa buqqaan jedhamee jira. Manni amantaa beeta kiristaanaa tokkollee gubatuun gabaafamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan liqaa boondii kana dura fudhattee ture kaffaluu dadhabde jedhamee jira. Kanaan wal qabate abbootiin liqii boondii Itoophiyaa himatuuf jedhamee jira.
abbootiin liqii boondii yaada liqii boondiitiin wal qabatee Itoophiyaan dhiyeessite kufaa taasisuun gara seeratti akka deeman beeksisanii jiru. Odeeffannoon kun kan ifoome marii iccitiin caamsaa 6 hanga caamsaa 27 gidduutti koree abbootii qabeenya boondii liqii waliin taasifamee ture booda abbootiin liqii yaada kaffaltii boondii liqii fooyya'aa mootummaan qopheesse erga didanii booda jedhamee jira. Mariin gaggeeffamee tures waliigaltee malee xumurame jedhamee jira. Kun immoo Itoophiyaaf rakkoodha jedhamee jira. Liqii kanaan wal qabatee dhalli hanga ammaa jiruttu kan liqiin wal qixxaa'u ta'uu danda'a jechuudhaan hedduun yaadatti kennanii jiru. Oduun itti aanu kunis oduu akkaan ammeedha. Arsii Siraaroo kan Arsii Lixaatti poolisiin tokko nama hidhamaa tokko irratti rasaasaan haleellaa raawwatuun uummata dheekkamsiisee jira. Uummata dheekkamsiisuun uummannis jeequmsa keessa galuun tarkaanfii kan fudhate yoo ta'u, tarkaanfii uummanni fudhateen namoonni mana hidhaa keessa turan hundi gadi lakkifamuun dhagahamee jira. Jeequmsa kanaaf ka'umsa kan ta'e jalqaba irratti poolisiin machaa'ee nama hidhaa keessa jiru tokko irratti rasaasaan haleellaa raawwate. Yeroo poolisichi nama mana hidhaa keessa ture irratti rasaasaan haleellaa raawwatu firri nama haleelame kun achi waan tureef nama kufe kanarratti fiigee kufuudhaan kaasuudhaaf yeroo yaalu isarrattis haleellaa raawwatuun lubbuu isaa galaafate jedhamee jira. Kana booda uummanni magaalatti guutumaan guututti gara iddoo iyyaa kanatti dhaquudhaan waan ta'e yeroo argutti jeeqamuudhaan yookaan dheekkamuudhaan gara jeequmsaatti seenee namoota mana hidhaa keessa jiran kan dhibba hedduun lakkaa'aman mana hidhaa keessaa yaasee ture. Yeroo mana hidhaa keessaa hidhamtoonni yaa'anittis haleellaan irratti raawwatamuun namoonni hedduus miidhamuun gabaafamee jira. Yoo xiqqaate namoonni 5 kan madaa'an ta'uu fi kan lubbuu dhabanis jiraachuun hin oolu jedhamee jira. Oduun itti aanu filannoo marsaa 7ffaa PP'n kaleessa gaggeeffateen wal qabate dippiloomaatonni Piroofeesar Mararaa Guddinaa waliin marii taasisan jedhamee jira. Dippiloomaatonni marii Piroofeesar Mararaa Guddinaa waliin taasisan irratti gaafilee garaagaraa kan gaafatan yoo ta'u, dura taa'aa paartii Koongireesii Federaala Oromoo kan ta'e Piroofeesar Mararaa Guddinaanis gaafii gaafatameef deebii deebise jedhamee jira. Dippiloomaatonni filannichi iftoomina haqa qabeessa fi akkasumas dimokiraatawaa ta'u Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan gaafatan yoo ta'u, Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafii gaafatame kanaafis deebii deebiseen filannichi tiyaatira dharaati jechuudhaan deebii kenne jedhamee jira. Itti dabaluunis haala filannoon amma itti gaggeeffameen wal qabsiisuudhaan adeemsa amma jiruun Itoophiyaan dimokiraasii dhugoomsuu fi nageenya waaraa fiduufis kan hin dandeenye ta'uu akeekkachiise jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as bakkoota garaagaratti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo labsii haaraa labsuun lola qindaa'aa duula hegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaa keessatti labsuudhaan lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan lubbuutii fi kan qaamaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Humnoota hedduu booji'ee jira. Hedduus immoo addunyaa kanarraa godaansisee jira. Kun immoo rifaatuu guddaa keessoo PP'tti uumuun dhagahamee jira. Kanaaf akka ragaatti kan dhiyaate Arsii Lixaa Shaashamanneetti bulchaan godina haasaa taasiseen rifaatuun guddaan kan irraa dhagahame ta'uu dubbatee jira. Lola tibbana gaggeeffameen milishoota fi humnoonni waraana isaan bobbaasan yookaan PP'n bobbaafte haleellaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye. Kanaan wal qabate milishaan onnee ni qaba, qawwee hin qabu malee akkasumas bakka hoo qabate gadi hin dhiisu jennee kana dura jajaa turre har'asanii miti jechuudhaan dubbatee jira. Mee haasaa isaa kana xiqqoo waliin haa dhageeffannu. Taateewwan guyyaa dheengaddaas nageelleetti ta'e kana isa jiddu galeessa godhadhee waan tokko odoo wal qabsiifne jedhee yaadeeti. Sochiin diinaa godina keenyaa irraa aanaa heebanis nu mudatee fi akkasumas mallattoowwan garaagaraa jiru irratti waan tokko isinii kaasedheeti. Dhimmi diinaa ulfaatee meeshaa guddaa qabatee otoo hin taane rakkoon guddaan heebanittis ture diinni jabaa ta'ee meeshaa guddaa qabateetii miti. Rakkoon guddaan xiinsammuun loltuu kennaa sirriitti jabaachuu dadhabuun hooggansa isaanii sirrii ta'ee lolchiisu onnee itti horu sadarkaa sanitti waan
hooggansini irraa rukutameef oonni rukutame ammoo hooggansi biraa bakka bu'ee waraana kana liid gochuu danda'u hoogganuu danda'u sadarkaa sanitti waan qopheessuu dadhabaniifi. Akkuma haasaa isaa irraa dhageettanitti lola waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture irratti qindoominni dhabamuu isaa kan ibsudha. Haasofni isaa kun haasofni itti aanoo mee maal ibsa? Hanqinni hooggansaa tokko tokko haa jiraatuu fi miidhaan haa ga'uudha malee. Amma maal jechuu barbaade kanuma jiddu galeessa godhatee namni bakka fincaan fixatu rifatuun burjaaja'uun kun jira. Gabaabumatti lola ture irratti akkaan rifaatuun hamaan keessoo isaanitti kan uumame ta'uu kan ibsedha. Haasaa isaa kan amma dhageettanirraa kan itti aanu kanarraa homee maal hubanna? Hoolola amma diinni namaa kuma namaa 500 200 maal jedhu kana oduu akkasiitiin illee odoo namni burjaaja'uu baatee gaarii ta'a. Kan nama gaddisiisu immoo haasaa amma inni taasise kanadha. Milishaa ga'umsa tokko hin qabne manguddoo ka umriin isaa lolaaf isan hayyamne hedduu dirree lolaatitti guuranii akka hin taanetti badhitti hafanii jiru. Hedduun isaanii ilmaan isaaniitu qe'ee ofiitu turanii kan guddifachuu hin dandeenyedha. Dirqamaan turanii dirree lolaatitti geessuudhaan irbaata rasaasaa hedduu taasisanii jiru. Kan nama gaddisiisu hedduu isaanii du'uma isaaniillee maatii isaanii dhoksaa jiran jechuudhaan kan himamaa jiru. Humna keenya milishaadhaa keessattuu yoo amma isaanii ka baay'ee jijjeeqamaa jiru. Milishaan keenyaa onnee qabaa meeshaan qabu jennee turre. Amma wanni sun mallattoon akkasii kun mul'atu. Kanaaf milishaa xiinsammuu jaraa ijaarree dur milishaan hoo bakka qabatu gowwaadha sadarkaa sanatti hin ka'u jedhamee ilaallama. Amma garuu wanni sun mul'atu. Kanaaf milishaa keessan ijaartanii. Dhumarratti akkuma haasaa isaatirraa dhageettanitti jechoota gowwoomsaa kan milishaa yookaan namoota maqaa milishaatiin gurmeessan ittiin gowwoomsuudhaan salphamatti rakkoodhaaf akka saaxilaman kan isaan taasisu. Milishaan keenya duraan onneen qaba qawween qabu malee bakka qabatu hin ka'u gowwaadha jechuudhaan kan ittiin gowwoomsuudhaan miila namiidhaan guddaan milishoota irra dhaqqabeedha. Haasaan inni taasise kun kan godina Arsii Lixaa qofa ibsu osoo hin taane akka guutuu Oromiyaatti wanti jiru kanuma. Milishaan akkaan miidhamee jira. Miidhaan guddaan irra gahee jira. Akkasumas guutuu Oromiyaa keessatti haalli taa'aa ture baay'ee ulfaataa akka turee fi akkuma inni jedhee PP olii hanga gadiitti kan raasedha. Akkuma jirutti ta'e lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru har'as itti fufee jira. Halkan edaa jechuun lafa waxabajjii 2026 Toni giddugala Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatee jira. Haleellaa kanas kan raawwate mooraa waraana mootummaatitti seenuun yoo ta'u mooraa waraana mootummaa fooqii jedhamuun waamamutti seenuudhaan miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Nama biraatiin akka guutuu Oromiyaatti har'a lolli itti oolee jira. Zoonii Lixaa Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti lolli bal'aan aanota garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Wanti nama gaddisiisu immoo ammas guutuu Oromiyaa keessatti lubbuu isaa kan dhabaa jiru qonnaan bulaa maqaa milishaatiin lola isaan ilaalletti bobbaafamaa jirudha. Isaan lola irratti lubbuu dhabanis galata dhabanii yaadannoon tokkoyyuu isaaniif hin jiru. Numaayyuu namoota siviiliitu dhume jechuudhaan dhugaa jirtu dabsuudhaan du'a isaaniitti baacaa jiru. Reeffi isaanillee badheetti gatame awwaalallee dhabee bineensa nyaatamaa jira. Hedduu isaanii immoo du'ummaan isaaniitu dhokfamaa jira jechuudhaan himamaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.